أوري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجرتو جولين أمانتا برالي جولين إثيوبيا دا نبرا دا بكا جولين هم بي أنا موتو كان جرادو سفر هي كمس مشاهدي بكان قالوا أمو كمس مشاهدي كيسا السوامي جراما أبها إدونا في بيرون كي أبها دا جدر أبها نفيدني بيرون كي أبها دا ما دام انتيا بوليس أمانتي يامتي شكالا لما قبلي أنا أولين تكتين قلاني نبرا إن قلمتي سمس إثيوبيا دا أنا بيتشوفي أنا مو ديسيت إشي قلنتنا إيجا لفت أرجع ينا ديسي به دولتي أتوانيهم بهم فقاتني نقبلي خرات بوليس نقبنيتي منا سيران نجيسني أزيد حركة هي كانت نهداني جتورا بس ما قلنا جرني أشارة هي هم دباسني بس ما نبوسني نباسني إرجسي أمو إذا نهين كلامتا دلهين موت إن شاء الله شهادة اللي مياين تنان جرني ما في موتي أنا كويسي أنا سويت بحقتي بيتي ما في أنا كويسي كلام ما دام موتي أنا أمينة جرما أمينة أبدو غلطو جرما ناسو روان دبدولي والله هل كان كله ساتي كنا كلو داف باسني إدو كلمة نجيسني كلاسي وही सेने नांजरनी ये ना क्लासेस सेनु रिडे हरका पीगा बहे पुलिस ने दगोलनी यामनी पुलिस ने दुपे अनि मखीना जला बुले जेचुदा बक्करा गुडा बे मन हुंदिनु युबना लमा सेने मन लमा पुराना रेनी इरोल्ले केनस नि दबे dararaan ijoollee teenyaa akkuma itti fufetti jira. Obboleettiin keenya tokko akkuma nama kamiyyuu nan dalagadha jettee biyya ormaa dhuftee biyya Saudi Arabiyaa dhuftee biyya Saudi Arabiyaa keessaa immoo nama lama nusoo sarraatanyaa hojjetanuu nama lama keessaa takka na biraa qalanii hojjettu takka na biraa qalanii anallee na qaluudha fi mana keessatti mana kana seenaan jedhanii tan fiigee harkaa bahee jette waan hedduu nama gaddisiisu. Ijoollee keenya irraa ammallee dararaan hedduu jira jechuudha. Kanaaf obboloota koo adaraa keessan hundi keessaniyyuu viidiyoo takkanaa kana biran darbinaatti sheerii godhaate akka dhimmi wanta kana ilaalatu hundi isaa nuuf mirmatu jechuudha. Dhugaa rabbi maal ilmi namaa shunkurtiidha moo maal kan akkasitti qalamu. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtatti nageenyi waaqayyo isin haa wayyatu akkam jirtu an obboleettiin keessan nagaa guutuu qaba galata waaqayyo isin jecha egaa ka warroon immoo chaanaala kiyya faaraa taatan subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaayi maamila keenyas ta'aa isinin jedha. Egaa hordoftoota koo akkuma viidiyoo jalqaba irratti dhageessanitti obboleettiin keenya tokko akkuma anaati akkuma si'iiti dalagadha jettee biyya ormaa kana dhufte keessaayyuu biyya Saudi Arabiyaa dhufte. Egaa dhufte immoo obboleettiin keenya kuni erga dhufte yaa mana ka gaarii fi badaatu jira akkuma durallee sinin jedhe mana gaarii fi badaatu jira yaa mana badaa gaaka nama tokko mana gaarii gaa nama tokko immoo mana badaa gaa manni hundi gaariidha jechuun ulfaata. Egaa ka akkuma obboleettiin keenya himattettu sarraatanyaa nama lama osoo hojjetanu sarraatanyaa takka Itoophiyaadha jettee isheenis kan isaan lachuu takka na biraa qalanii ani dhiiga ishee argee yennaan baay'ee rifadhee taniinani bakka sillee si qallanaan jedhanii natti manan seenaan jedhanii si qallasis jedhanii mana tokko seenaan jedhanii dideetiniinani harkaa bahee fiigee erga fiigee immoo poolisii na qabsiisanii bakka hin qabesanitti illee baay'ee na tumanii jettee jirte jechuudha. Obboleettiin keenya kuni hedduu takka nama gaddisiisa wanti ijoollee keenya irra gahaa jiru namoonni tokko waan hin beekneef waanuma akkanumaan haasa'anidha. Nama miidiyaa fayyadamu hin fayyadamnellee addaan beekuu qabna yeroo kana keessatti jechuudha. Ijoolleen keenya akkuma beekamu dararaan hedduu irra gahaa jira ammallee dararamaa jiru ammallee cinqamaa jiru ammallee dhiphachaa jiru baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Kanaaf obboloota koo adaraa keessa viidiyoo takkanaa yoo agartani sheerii godhaatii wanta dhimmi kun ilaallatu biraan nu ga'a. Dhugaa rabbii dubbachuudha jechuudha. Maalibboo ilmi namaa ta'ee ilma namaa ta'ee akkamitti ilma namaatitti wanta akkanaa kana hojjeta jechuudha. Maalidha? Inde dhugaa rabbii dubbachuu fi addunyaa tanatu dhiphattuudha natti fakkaatee jireenyuma lafa kanaatti tufatanaa hedduu qaba. Ijoollee keenya akkatti kan dararaman maalidha? Sababa isaan dararamanii fi sababa mootummaan keenya ijoollee keenya hidheenneef maalidha inni qoy maaliif mootummaan keenya ijoollee keenya eeguu dadhabe? Maaliif nu eeguu dadhabe? Maaliif nu tisuu dadhabe? Nuti ilmaa isaatii miti nuti biyya Itoophiyaa jedhamu keessatti dhalannee miti nu lammummaa Itoophiyaati miti maalidha akkamitti nuuf hin laallamne? Inde akkuma shunkurtii akkuma harree illee yeroo malee tumanii maali kan lubbuun keenya akkumaan baadeemtuuf bakka hin taanetti har'a osoo biiroo nu odoo imbaasii nu mirmatu qabaanne mootummaa nu mirmatu qabaanne akkanatti ijoolleen keenya hin cinqamu jechuudha. Dhugaa hedduu nama gaddisiisa.
baay'ee laphee nama cabsa. Kanaaf ijoolleen keenya adaraa keessanii of eeggadhaa, dallaala irraan deemtan of eeggadhaa. Yeroo baay'ee waa himnu wanti kun dallaala jechuudha. Dallaalatti gaafa bilbilattan immoo isin jalaa hin kaasan jarre jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya sirriitti dararamaa jiru. Sirriitti biyya ormaa keessatti cinqii baay'ee argaa jiru jechuudha. Maaliif osoo dallaalli gaarii ta'e osoo har'a dallaalli mana kan qayyaruuf ta'e hanga sadii mirga qabdiin qayyarachuu hin dandeessi jechuudha. Akka ofii keenya beenutti yeroo sadii gaafa nu biyyaa dhufnu yeroo sadii mana qayyarachuu hin dandeessinye. Nuti seeraan dhufne karaa seeratiin dallaala maaliin hin jiru. Seeraan dhufne seeraan paaspoortiin keenya kan biyya kana ga'ee asii achi deebi'ee nu laalatanii suura keenya fi paaspoortii keenya nu laalatanii namni asiin fudhatu beekee Itoophiyaa deebi'ee Itoophiyaadhaaf fudhannee immoo as deebine. As deebinaan nuti wanta biiroo maal jedhamu xiyyaara irraa buutee jennaan bakka itti taa'utu jira chumaan fudhatanii bakka mana ofiitti nu galatan warri dallaala jedhamu jiru jechuudha. Waan akkasii hin qabnu nuti jechuudha warra akkasii duraan dhufne jechuudha. Ammas karaa sun hin jira natti fakkaate yaa'u xiqqooshii poroosesii baay'ataa hin tura malee hin jira jechuudha karaa seeraa. Yoo deemta karaa seeraatti yaa turuu deema yookiin immoo dallaalas irraan deemta laalladha nama gaarii nama mana isinii qayyaru manni yeroo sadii qayyaramuu danda'a. Ijoolleen keenyas wanti badamuu beektan manni yeroo sadii danqamuu danda'a. Akkasuma immoo ijoolleen keenya wanni isin gorsu keessa yeroo baay'ee isin moromaa fi nama moromsiisuu laayivii irra taa'uu madaamidhaan wal loluu walitti bu'uu bakka daa'ima isaanii fachuu wantoota akkasiisan dhiisa. Inni rakkina guddaa qaba yeroo baay'ee jechuudha. Namni kan si jaalatu gaafa isaan jaramni kan si jaalatu gaafa ati isaan moromsiisne gaafa ati daa'ima isaanii jaalattu gaafa ati waa hundumaa waan qulqulluudhaan hin hojjettu si jaalatu gaafa ati qulqullummaa hin qabne si jaalachuu hin dandeechu rabni jechuudha. Nuti maaliif warri beeknu amala isaanii beeknaa warri keessa turre amala isaanii beeknaa jechuudha. Kanaaf isin immoo itti fayyad akkasitti qulqullinaan gochuu qabdan. Mana qulqulleessitan qulqullina akkuma keessatti eegi qulqulleessi maaragiidhaan akka isheetti gammaddutti. Nyaata hojjetan nyaata bareedaa hojjedhu. Kafana miincita tanan kafana sasmaarage miinci. Daa'ima guddista tanan daa'ima isaanii sirriitti jaaladhu. Ofii keetii jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee kan dubbannu isa kanaaf jechuudha. Ijoollee keenya irratti kan yeroo baay'ee rakkinni ga'u karaa isaa moromaa deemanii madaamidhaan wal loluudhaan madaamii moromuudhaan ijoollee isaanii arrabsuudhaan yoo bishaan qixeetti arrabsuudhaan qicaa ergamaa rakkoon qabu. Mana gaarii badaatu jira isiniin jenneera. Ergama gaafati gaarii taatee hojjette aramni sitti hin dubbattu. Dhugaa waaqa sin jedha obboloota koo warri beektan hin beektan. Kanaafuu warri beektan hin beektanii warri hin beekne immoo akka barattanii walirraa barachaa deemaa isin jedha obboloota koo. Kanaaf yeroo baay'ee ofii keenya balleessinee raa'annee jarallee badaa goona gisee tokko ofii keenya balleessina nan beekna. Ijoolleen keenyas yeroo tokko ofumaa balleessanii raa'ataniiti ofuma isaaniitii balleessanii maal jedhu madaamin akkana nu goote akkas nu goote jettan maaliif dhugaa dubbachuudhaaf madaamin waan badduu mati maaliif yeroo takka badduuti gaafa ati badduu taate isheen si baddi gaafa ati daa'ima ishii qabde isheen si qabdi gaafa ati immoo ishiidhaan moramte isheen si moramti bakka akkanuma jibbu isaan jechuudha gaafa ati daa'ima isaanii jibbitee fi hojii isaanii qulqullinaan hin hojjenne si jibbiti jechuudha of gubaan hojjetinaa. Kan baane nuti dalagaadhaaf dalagachuu baata waan ta'eef of jijjiiruu baate waan ta'eef of jijjiirta taanaan kaayyoo qabda taanaan obsii dabarsi waan hundaa akkuma garaan keessan ta'inaa isinitti himaa jiraan dhugaa rabbii isin jedha jechuudha. Kanaaf akka garaan keessan ta'e osoo hin taane agattanii akka garaa keetii osoo hin taane akka isaanitti buli. Garaan keenya kun har'uma ka'ii fi garuma hoololii yookiin immoo rukuti waan akkasii jechuudha. Garuu isin akkas osoo hin taane obsitee keessa darbuu qabda. Nutuu hojjechuu dhufe, nutuu of jijjiiruu dhufe, nutuu mana isaanii dhufe waan ta'eef obsinee boonyee boo'aa dabarsaa maal rakkoo qaba. Ndee isin amma ijoollee nama dhuftanii dhugaa dubbachuudhaaf silkii kana isin balleesse malee nuti waggaa lama osoo silkiin qabatin waggaa lama taa'ee nuti mataa kiyyaan jechuudha waggaa lama taa'ee sadaffaa yoo seenu naa bitanii jechuudha. Dhaggeeffadhaa dhugaa rabbii isin jedhaan. Kanaaf obsaatii dalagaa isiniin jechuu barbaada adaraa obboloota koo akkanumaan of qisaasachitanii walii gad akka bubbee walii gad hin deeminaa isin jedha dhaamsa kiyya kun obboleetti koosis waaqayyo mana gaaratti siyaa qabu yoo kan biyyas galtu ta'ee waaqayyo nagaa siyaa galchu harka diinaa keessaa siyaa baasu adaraa keessan of eeggadha of eeggannoo cimaa godhadhaas na dhaamsi kiyya saganaadha obboloota koo waaqayyo isin wajjin haa ta'u bakka jirtanitti lafa jirtanitti waaqayyo hunduma keessa wajjin haa ta'u isin jedha hanga viidiyoo biraatti wajjin deemutti viidiyoo kanaan turtii gaarii isin jedha.